Yooyyaa ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin haa dhaqqabu jennaa har'a mata duree takka qabannee namoota qabannee dhiyaannee jirra. Mata dureen irraa har'a dubbannu Jaalbattee Urgeessaa wareegama qaalii yaadannoo fi deeggarsa maatii isaaf malu waan jedhu irraa dubbanna. Ana waliin kan jiru isin hunduu kabeeytan tokko Profeesar Mahammad Hassanii. Profeesar Mahammad Hassanii ani beeksisuudhaan deemuu ni beeytan waan ta'eefi ammoo dhimma Jaalbattee Urgeessaa irratti dubbachuudhaaf dhufanii koree keessallee ni jiru. Dhimma isaan dhiyeessantu jira. Kalammeessoo Khalid Fadisooti. Khalidiin xiqqoo yoon beeksise egaa innis namuma Oromoo kana hawaasa keessa jiru, jaarmiyaa hawaasaa keessa jiru. Amma immoo koree deeggarsaa keessa jira. Koree deeggarsaa Jaalbattee Urgeessaa maatii qubsiisuuf sosocho'amaa jiru keessa jira. Innis nu faana jira jechuudha. Ani Milkeessaa Miidhagaati. Keessummoonni keenya Profeesar Mahammad Hassanii fi Khalid baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Galatoome Dr. Milkeessaa. Galatoome baga nagaan atiis dhufte. Ayyee ulfaadhaa nagaa ta'a. Egaa hordoftoota keenya mata duree Jaalbattee Urgeessaa wareegama qaalii yaadannoo fi deeggarsa maatii isaaf malu jedhu jalatti kutaa sadiitti qoonneetu irraa dubbanna. Galmi keenya waa'ee deeggarsa fi qubsiisuu maatii Jaalbattee ta'us inni guddaan garuu homo waliigalaa kutaa sadan tokkotti baafnee irraa dubbanna. Kutaan jalqabaa eenyummaa Jaalbattee Urgeessaa irraa dubbanna. Eenyu isaan hooggansi kunii duubee seenaa isaanii irraa waan tokko gumaacha isaan godhan uummata Oromoof waan sana irraa dubbanna. San booda kaayoo ajjeechaa kana maaliif sirni kun Jaalbattee fi hooggansa Oromoo irratti xiyyeeffata waan jedhu, maaliif ajjeese sirni kun Jaalbattee waan jedhu xiqqoo sanas irraa dubbannee kutaa sadaffaan fi inni xumuraan deeggarsa maatii Jaalbattee qubsiisuuf godhamuu qabu irratti sosochiin amma jiru ni jira. San irratti dubbanne jechuudha. Haaluma kanaan gara kutaa tokkoffaatti ceenaa. Kutaa tokkoffaa kana keessatti eenyummaa Jaalbattee irraa dubbanna. Eenyummaa Jaalbattee kana yoo irraa dubbannu qophii barnoota isaaniin dubbanna. Muuxannoo qabsoo isaan taasisan fi akkasumas gootummaa isaaniillee hin kaafna ni yaadanna. Wareegama isaan kaffalan as jalatti dubbanna. Haaluma kanaan qophii barnootaa isaarraan xiqqoo dubbadhee gara Profeesar Mahammaditti ceesisa. Egaa namni hundi keenya akkuma beeknu Jaalbatteen kan dhalatan giddugala Oromiyaa magaalaa Maqiitti dhalatanii achumatti kutaa tokko amma 12tti illee baratanii haga yuunivarsiitii galanitti jechuudha. Dargaggeessa hooggansa abdii boruuti. San booda erga mana barnootaa kutaa tokko amma 12 Maqiitti xumuranii booda digirii isaanii jalqabaa barachuuf gara Baardaar Yuunivarsiitii deemanii. Baardaar Yuunivarsiitiitti barnoota isaanii digirii jalqabaa achi xumuranii qabxii olaanaadhaan erga eebbifamanii booda harka caalu barsiisummaa irratti bobba'anii turanii. Keessaa'uu magaalaa Finfinnee keessatti barsiisaa ta'anii kolleejota garaagaraa irra barsiisaa turanii. Namuu kan beeku gara muuxannoo fi gumaacha isaan qabsoo Oromoo keessa godhan booda irraa dubbanna. Haa ta'u barnoota digirii jalqabaa kanaanis hin dhaabne digirii jalqabaa kan biraallee barataniiru. Fayyaa irratti digirii jalqabaa kan biraa akka baratan ani hin beekaa. Maastersii Arsii Yuunivarsiitii irraa akka inni fudhate
baratee maastarsii akka inni digirii eebbifame, digirii lammaffaa akka inni qabu ni beeka. Haaluma qabsoo keessatti barnootaan sadarkaa guddaarra nama ga'ee sadarkaa digirii lammaffaa fixee ogummaa barsiisummaan baay'ee tajaajilaa akka ture kolleejii garaagaraa irratti muuxannoo qaba. Barnootaan nama qophaa'e jechuudha. Biyya hoogganuuf, Oromoo hoogganuuf murannoodhaan qophii barnootaallee nama qabu waan ta'eef waan kanarraa kaafna. Nama akkasiiti egaa namni nuyi dhabne nama ogummaa barsiisummaa keessa ture baay'ee egaa nama gaddisiisa wanni Oromootti dhufee waan barnootaa wal qabatee qophii inni qabu hagaagana ergan jedhe asumarratti waan biraas dabaltanii Profeesar Mahammad Hassan kabiraallee muuxannoo qabsoo isaan qaban irraas itti nu hidhaatanii waan gootummaa jaalbattees irraa dubbattanii gara Kaaliditti ceena. Amma gara keetti deebisee Profeesar Mahammad. Dr. Milkeessaa hedduu naa galatoome. Waan battee hedduu haasawuma keessa irraa hin bare. Kaalid irraa sirraa nama biraa booda inni gaafa qeeroo san gumaacha cimaa akka godhe bareetiin ture nama dhugumatti nama onnee namaa tuqee nama kaasuu danda'u, nama haasawa danda'u, nama bilchina qabu, nama dhugatti ummata keenya jaalatu, rakkoo ummata keenyaa jecha hedduu nama ifiifuu rakkatee akka hamatti rakkatee hidhamee tumamee cafaqamee irra guddaa kana waan ati hedduu waliin maltanii jecha haasawa keetirraa hin bare nama ajaa'ibaa ture. An cufarraahu waanin seenatti beeku gosa jilee dachirraa buqqaasanii dachirraa oofan keessaahuu gaafa qooqaa daam dhaaban namachirraa kaasan dura waan Joon Markaakas barreessirraa hin dura bare waan isaanirra gahe akka Joon Markaakas faan jaanitti developmentii haaraa Haayile Sillaaseen kan eegale isaan dachirraa dhiibanii dhukkubaa fi lola mootummaatiin ummanni jilee 90% badan ja'a bara. Waan Joon Markaakas waggaa 40 dura barreesse keessatti gaafa saniin dura bare booda jaalbatteen miidiyaa Amaaraa gubbara miidiyaa afaan Amaaraatiin dubbatan keessa bahee laala hanqamta akka nama jaynaa nama sodaata kan qabne nama dhugarraa gamaa gamanan ta'uu hin qabne si garsiisu yogguu qooqaan dhaabamu ummanni jilee lafa tanarraa yaanu ja'anii sababa daamii sanitti yoggu takkatti namni 40 dhume je'ee ka dubbatu maal jechuu barbaadeet laal warri Finfinnee keessa jiru dura elektirisitiin kan gale Finfinneetti dhiiga ummata jileetiin harkatan jechuu bar obboleessa kiyya. Kanallee namni tokko ka galata hin jiru bar. Garte developmentii jechuun even Profeesar Masfin Waldemaaram waa takka waan inni barreesse Geography of Ethiopia keessatti maal ja'a seeta guddinni biyyaa sacrifice nama hedduutiin ja'a. Sacrifice namni hedduu kun maal jechuu isaati ummata Oromoo jechuu bar keessaa ummata jilee ummata Karayyuu ummata jilee tanaa jecha inni nama society san keessa bahee rakkoo isaaniitis ijoollummarraa kaasee baree sanillee dubbatee akka namni dhaga'u akka namni baru nama godhe nama kanaa kana dhabuun hedduu namatti dhagahamti.
obboleessa kiyya takkaa waan hin dubbatin beektaa an sheenaan takka tanarraa hin baane odoon inni ajjeefamin guyyaa 3 moo 4 dura karaa nama galgalaa ganama isa qunnamu namaas jiru maqaan dha'u Mahammadiin naa bilbilii je'ee dhaamsanat dhaame. Niin bilbilaa fi je'eetiin laal waan boru dhufaa iftaan dhufaan beekan ilmi namaan beeku hin beeynu an kararaan ture bakka takka dhaqeetiin ture yogguun deebi'een bilbilaa fi yogguu nagayaa yogguun suutatti qalbii guutuun itti dubbachuu danda'u je'ee yogguun deebi'u du'a isattiin deebi'e ammallee hin gadda riilee odootti dubbadhe hedduun gadda maal godhan tanuma badii malee nama keenya ka ija qabu ka sammuu qabu ka ummata kaasuu danda'u mootummaan bilchiginnaa guyyaa dura dhufte irraa kaaftee ummata keenya liidara dhabsiisuuf ittuma bobbahaniimi itti jiraniimi badii sana jiranii inni wareegama wasana hin qabne kafalee ummanni keenya kamma jiru ka ala jiru ka biyya keessaa jiru faamilii isaa dagachuu hin qaban jechuu barbaade. Ummanni tokko ummanni ka ummatatti yaadu nama isaanii jecha wareegame at least maqaan isaa akka jiraatu faamiliin isaa ilmaan isaa akka guddatan kana tajaajiluun I think dirqama seenaa dirqama mooraa kana naf fakkaatti battee wajji nama hedduu connection cimaa qabu obboleessi keenya Khalid Fadisoonas jira nama gizee hedduu isaa wajji haasawee inni itti dabru ja'a obboleessa keenya. Ayyee ulfaadhu Profeesar Mahammad Khalid. Yaa galatoomii Dr. Mkeessa Dr. Mahammad Maasha waan gaarii jette fayyaade ani hudduuduba deebi'uudhaaf jaalbattee hojii haa ol barree gaafa sooressa jaarraa abbaa gadaa biyya galchii dhusan namni cuftii nu baqatee namni tokko nu dhiyaachuu didee inni bilbila kiyya barbaadee bakkaan an jirutti nan dhufee na qunname gidee san isaa waanuun rakkina guddaa ture jaarraa abbaa gadaa rakkina guddaa keessa dabarree suni gaaf tokko irratti haasofne waan nuti irra keessa dabarree gidee kana na bira dhufee abshir naas si bira jira qabeenya illee hin qabaanne humnaaf waan hin danda'u si biraan jira wajji awwaalla jee dhufee na bira dhaabbatee wajji haasofne waan tokko nu gargaaraa ture achirraa jalqabneeti anaa fi jaalbatteen wal barre san booda gidee hidhaa tures hidhaarraa gidee bahees isa wajji qacalloo wajji haasofuu ture jaalbatteen dhugaa ani qacallootti hin beeka dhugaa qacallootti hin beeka gideen jiru sirri hidhatti hin beeka jiruu isaa waan inni keessa dabree gaafa inni maallaqa dhabee maallaqa baasaadhaan deemu gaafa dhabee bunnaan shaayii kaja'an uummata intelektuwaalotaa fi politishaanonni dhufanii bakka itti mari'atan san dhaquudhaaf gaafa inni baasaan deemuu isaa makiinaa gaafa noolii dhabeefaa gaafa maallaqa chitti dhaqufaa gaafa dhabeefaa jira. Rakkina guddaa san kan inni bakka san dhaqu uummanni keenyaa uummanni Itoophiyaa haqa Oromoo beekuu qabanii bakka san taa'eetiin qobaan kiyya falmachuun qabaa wanni kanarraa baqadhuuf hin jiru jeetii gidee cufanatti hima gidee achirraa bahe na bilbila. So nama dhugaan sin jaanii umrii kiyya 1991 irraa jalqabeetiin qabsoo Oromoo kana keessaa fi waan deemu kana qacallootti hubannoo qaba. Annama lakkaa'inaan jettu keessaa tokko jaalbattee jeenummaa isaa, murannoo isaa, ejjennoo isaa nama garangalle nama waan itti amaneef qabsoo lubbuu isaa dabarsee nama kannu ta'uusaa an shaahida dhugaa rabbiin ta'uuf danda'a rabbiin argutti. Karaa biraatiin jaalbatteen gidee inni hidhamee tumanii achirraa hidhaarraa gidee baasan booda aboo maaliif biyyattirraa karaa tokkotti hin baane gidee jedheetiin gaafadhu eeysaan bahaa jee eeysaan dhaqaa jee bahee maaliin godhaa jee du'a ta'us kabajaa ta'us bakkaan itti jiruttiin qabsaawee mirga uummata kiyyaanii nama gaara seenee miti nama qawweedhaan loluu miti nama nagayaa nama poolitikaadhaan mootummaa kana dorgomu kanumaafuu wanni nam biyyarraa ba'uuf hin jiru eenyuuf biyya dhiifnee deemna namuuti yoo biyyarraa ba'e eenyuuf biyya dhiifna ijoollee maal barsiifna hajuu dhugaa garaa nama nyaata takkaatu waa'ee ijoollee isaa ilmaan isaa dubbatee hin beeku
ani na gaafata akkami jira warri ilmaan akkami jira gaafa mana khiraa finfinnee keessatti qireessuuf didanii ati mootummaan sababa keetitti rakkinnuuf fida jaaniini gaafa mana keessaa ari'anii bakka itti galu dhabee abu baadiyyeetti hin galee firraa ijoollee fuudheetiin baadiyyee galchafaa gaafa naan jeen qaba jaalbatteen dhugaa sinjaa nama dhugaa nama sirriidhaan qabsoo jaalatu nama Oromoo jaalatu nama sabasaa jaalatu nama Itoophiyaa sabaaf sablammii mirga isaaniitiif dhoo'isaa malee haqa isaaniitiif nama falmuu ture jeena akkanaa dhabuun beekaa akkanaa dhabuun hayyuu Oromoo dhabuun dhugaa akka nama Oromootti nama gachisiise hedduu ganna hedduu nama rifachiisa kanaafuu jaalbatteedhaaf waan isaaf malu dhugaa kabajaasaa eenyummaa isaa jeenummaa isaa qalbii Oromoo keessatti onnee Oromoo keessatti hanga nuti jirrutti inni irraanfatamu ijoollee isaanii maal jee gaaf tokko wanni inni naan jee kan hin yaadadhu bari jarri kuni waan na jala deddeemaa jira bakka nan deemutti gidan arku paatroolaan arkaa jee makiinaan arkaa huccuu siviiliyaan huccuu uffatanii na jala deemuu jiranii jee natti himuu ture gaafa inni hin duune duratti guyyaa 3 duratti anaaf inni hojii haasofnee turre kanallee gaafa nuti goofandimii macaatu lamaa jaarre bakka Oromoon jirtutti wanna kana dubbadheetiin jira waan inni naan jee amaanaa inni naan jee san so kanaafu jarri kun na jala deeman yoo tarabbii dhufte je yoon hin du'e ijoollee tiyya adaraa rabbitti isinitti hin dhiise nuun jee kuni rabbiin harku haboruu anis rabbii biratti kan itti gaafatamuu qabu jechuudha so haqasaa kana nuti dho'isu nurra hin jiru nyaachuu nurra hin jiru Oromoon kana beekanii jaalbattee haqasaa du'ee jira namni haqasaa barbaadee hin jiru mootummaan haqasaa kana maali du'e akkamitti du'e jee warra isaa hubachiisee hin jiru ummanni Oromoo maal itti du'e hin beeku akka isaatiif akka Haacaaluu Hundeessaa dhugaan siin ja'anii namoota akkasiisan Oromoon dhabuun callisanii taa'uun hedduu nama rifachiisa yoo lameen kana gaafa ajjeesanii callifnee teenye boru khabiraa itti dabalama hayyoonni Oromoo beekaan Oromoo jeeni Oromoo dachi jirraa dhabama jechuudha kanaafuu jaalbattee dhugaa akkamitti isa dubbachuu hin danda'u at least amaanaa isaa ijoollee 5 lafa dhiisee deeme ijoollee amma takkarraa hanga amma 14 ijoollee lafa dhiisee hutee nama tokkotti illee hin dhiifne obboleessa kiyya haadhatii obboleettiitii amaanaa hin jenne ummata Oromoo amaanaa jedhe ummanni Oromoon nu faadha isin faadha ummata lafarra jiru sadi amaanaa warratti kannanne Oromootti kannate harmaafu amaanaa san bakka hanga nurra jira jeetiin amanaa galatoomi baay'ee ulfaadhu Khalid waan bal'aa kaaftee waan garaa nama nyaatu imaanaa guddaadha wanni ati nu dhaamuu jirtu ammoo afaanuma batteerraa dhageesse waan kana baay'ee nama gaddisiisa gaa warri jirru maal goonaadha dubbiin maal gochuudha qabna yoo laalle jaalbatteen har'a ilmaan 5 haadha warraa waliin imaanaa nu kennanii deemanii gaafa jiran qabsoo keessa turan akkuma obboleeyyan kiyya kaasaa turan dura qabsoo qeerroo keessatti qindeessaa ture gaafa sana nan beeka 2016 yoo gaafa hagayyaa hiriira guddoo Finfinneetti taasifamte san irratti warra qindeessan keessa turen gaaf sana qabanii caccabsanii hospitaala ture ergasii baay'ee miidhamee akkinni itti deebi'ee bayyanateen hin beeka san boodas kaafaa'oo keessa ture qabsoo karaa nagaa gaggeessaa akkuma jettan san inni qabsoo karaa nagaatti amana biyya jijjiiruudhaaf siyaasa biyya sanaa jijjiiruudhaaf gara dimokiraasiitti biyya ceesisuudhaaf nama qabsaa'uudha nama kanatu san booda erga kaafaa'uudhaallee bakka bu'ee dorgomaa ture bara sadarkaa guddaa irratti dorgomaa ture dorgomeera paarlamaaf illee kana qubaan qaba san booda gara hoggansa abaawoon akkuma biyya deebi'een gara abaawootti deeme inni waanuma qabsoo laala malee waan
waan biraan laalu gartee so san booda akkasiin utuu jedhuuti gaa dubbiin biyya san keessatti babbadee mana hidhaa seenee 2021 kaasee haga gaafa ajjeefamutti numa hidhama dachiin inni ittiin hidhamne hin jiru bar. Burraayyuutti hidhameera, Galaanitti hidhameera, kaampii waraanaa Awaash Malkaatti hidhameera, qajeelcha poolisii garagaraatti hidhameera. 2020 takkaa kaasee haga gaafa ajjeefamutti isa gaafa xumuraa ajjeefamuudha jala ga'u gaazexeessaa Faransaay sanii wajjiniin ka inni gaazexeessaa san faanadha kan inni ture ni yaadanna gaafa xumura ajjeefamu san jala gaafa ture. Maal jechuufi namni kun nama qabsoo keessa ture. Qabsoo irraa immoo hidhaa bara Abiyyi hidhaadhumaan dabarse. Suura takka mataa keessa na dhufaa beektu kan inni mana hidhaa keessa dhukkubsatee waan suura baay'ee nama dhaga'amu takka. Waan sana akkasiin irraan ga'anii dhumarra ajjeesan. Kanaaf waan inni muuxannoon inni qabsoo waan inni gumaachi inni qabsoo Oromoo godhe guddoodha. Akka malee guddoodha. Hooggansa olaanaa Oromoon qabdu keessa jira. Abdii uummata Oromoo fi abdii biyya sanaati. Nama bor iftaan biyya bulchu, nama bor iftaan Oromoon qaba jettee of harkaa qabdu bar namni kun. Saniif goota akkasii akkuma jette nama biyya deemuu hin barbaanne yoo hundee isa sumattiin uummata waliin wareegama jedhee akkuma jedhe sana wareegame nama kanatu irraa dubbannaa baay'ee garaa nama nyaataa. Namni yeroo baay'ee egaa muraasa namoonni akkasii kun namoonni ejjennoodhaan dhaloonni maal baratu an biyya ofii irratti wareegama kaffalaa jedhee namni sirna gabroonfataa akkasii keessatti nama sirna akka Abiyyi hooggansa Oromoo fixee lafarraa fixee nama waan inni hin goone jiru kan keessatti namni ejjennoo akkasii qabu gootummaan akkasii lafa deemetti ofitti amanamummaadhaan afaan Oromoodhaan afaan Amaariffaan afaan Ingiliffaan baay'ee nama dubbatee nama dhageessisuudha bara. Nama akka malee amansiisa lafa deemetti. Bakka bunnaannaa shaayii maal jettee silaa Khalid achitti illee dhaqee nama hedduu ni amansiisa. Nama akkasii nama dubbatee uummata bakka buutu akkasiin ajjeesanii waan gumaacha inni qabsoo Oromoodhaa godhe irratti Profeesar waan dabaltu yoo qabaattee waan rannuu ida'iiti gara kutaatti aanu ceena. Dr. Milkeessaa isin lachuu akka gaariitti lafa keessanii Khalid muuxannoo isaa wajji qaburraa waa hedduu personally na barsiise hedduu nama gammachiisaa waa hedduu jaame inni ifa warri biltsiginnaa keessaa Abiy Ahmad ifa uummata keenya ummanni keenya akka ija hin qabne akka sammuu hin qabaanne kan barbaadanii bara akkuma loonitti gama fedhan akka oofan nama lakkii kun nuuf hin ta'u waan uummata keenya balleessaati kanarraa dhaabbadhu nama ji'uun bara batteen odoo barbaade jara biltsiginnaa tarameeqa namatti ergatanii nu wajji dalagii akka feete siboonaa waa meeqa nama silaa tujjaara tahee qabeenya horeechitti nama akka isaa ka sammuu dhuga'aa ka haqa uummata keenyaatiif lafaa ka'e wanni akkasii sun arraba isaaf gartee tanaa jecha akka odoon beekuu haqa uummata keenyaa ibsuuf nama lafaa ka'e sanirratti nama guyyaa adiin nama jala deemanii wattaadara maal jedhaniin palaas gaardii nam soddom jala erganii achi qawwee meeqaan tumanii ajjeesanii
suuraa kaasanii achitti lafa darbanii sun maaliif kana godhan bar isaa miti kan ajjeesanii qalbii ummata keenyaati ajjeesan obboleessa kiyya. Akka ummanni keenya harka kennu iftuffatee lakki karaan nu baasu karaa biltsiginnaa. Karaan biltsiginnaa badii ummata Oromooti. Beezikali badii ummata Oromooti. Abiy Ahmed ka afaanii baafatee miidiyaa irratti biyya takka keessa jira afaan tokkoon dubbachuu nurra jira kaje afaan Amaaraa dubbachaa akkas jee jechuudha. Afaan keenya baduu qaba, aadaan keenya baduu qabdi, namummaan keenya Oromiyaan diigamuu qabdi. Nama gartee sun cuftunuun taatu jedhee dura dhaabbate nama san inni ajjeese, mootummaan isaa ajjeese. Tun aggaamii guddaa ummata keenya irratti yoo dubbattan yoo waa takka jettan akkuma isa kana goone akkuma Hacaaluu Hundeessaa goone isin goona. Laal obboleessa kiyya tunillee walitti hidhaan qabdu. Gaafa 2016 Hacaaluun tara 2 tara 3 karaa Ameerikaa kana dhufe. Yommuu takka Atlaantaa dhufaniiti mana keenya dhufanii booda suutumattiin obboleessa kiyya karaa dandeenyuun si gargaara waraqaas ni qopheessinaa maaliif biyya tanatti hin hafneen jedheen obboleessa kiyya. Hireen ummata kiyyaa aan isaanirraa addaa miti. Waan isaanirra gahuun isaanii wajji fudhadha jedhee nama biyya gal. Nama san ajjeesan taphatteetis akkuma ati jetteemin nama keenya ka quuqama ummata keenyaa qabu sirna kana jalatti tokko jiraachuu hin danda'u. Warra kijibee harka dhawee dhiiga ummata keenyaatiin jiraatu malee. Tanaa jecha amma guddoon takka batteen silaa isa ajjeesanii inni goota sammuu ummata keenyaa akkuma Jeneraal Taaddasee Birruu akkuma Elemoo Qilxuu akkuma Maammoo Mazammir inni nama seenaati nama jiraatu seenaa ummata keenyaa qalbii ummata keenyaa keessatti har'a nuti maal godhuu qabna. Warri har'a hiree harkatee lubbuun jiru kana ga'ee jiru maal godhuu qabna. Takka karaa seenattis karaa mooraalaattis akka kiyyatti faamilii isaa maddii dhaabbachuu faamiliin isaa akka qubattu. Ijoolleen tun biyya alagaa keessa jiranii asitti qubatanii barnoota harkatanii yoo barnoota harkatan hegereen isaanii gaarii even qabsoo uummata keenyalleef qooda wasana hin qabne hegeree wanta godhuu danda'an. Gartee tanaa jecha isaa maddii dhaabbachuu barbaachisa jechuma barbaadeeti. Really nama akkanaa dhabanii cal ja'anii boohanii taa'uun aadaa ummata keenyaa taatee bara. Guyyaa tokko lama boohanii akkasii miti. Wanni fardii maal irratti inni wareegame? Wanni inni irra wareegame sun fiinxa bahuu qabdi. Sanirraahis faamiliin isaa ilmaan keenya akka ilmaan keenya ilaallee waan dandeenyu cufaa godhuu nurra jedha jechuu barbaadeeti dhiifama yoon hin dubbee heddummeessa. Lakki akkuma gaariitti nu dhiyeessite Profeesar baay'ee galatoomii. Asumarraan gara ceenee irra gaafotaa itti aanutti waan gootummaa isaa kanas sirriitti irraa dubbachuu qabna. Profeesar Kaafteetta kutaa lammaffaa jalatti maaliif batteen ajjeefame? Maaliif namni akkasaa kun ajjeefama? Ammoo battee irratti xiyyeeffatanii haga dhumaatitti ajjeesanii reeffa isaa nu garsiisanii namni hundi mataan dhukkubsatee boo'ee akkasiin mataa nu cabsan. Maaliif batteen ajjeefame? Galmi siyaasaa waan kanaa maali? Maal barbaadu warri battee galaafate kun? Abiyyi faan maal barbaadan? Darbee immoo battee nu uummata keenya maal buusee achirraa maal baran? Barnoota guddaa nuu kennee jira. Dhalootaaf barnoota inni lafa kaa'ee tuttuqxaniitu. Dursa maaliif battee ajjeesu? Khalid sirraan eegala. Batti ajjeesaniif batti anangaan beekutti nama kompromaayisii godhuu miti. Nama fedhii isaatiif aangoo barbaaduu miti. Nama fedhii isaatiif jireenya barbaadu kan taane ani shaahida.
tarta koni yaadadhaa manguddoodhaa fi abbootii adda addaa jaanii maqaa isaanii kaasuun barbaadu bakka inni itti jirutti isa bakka itti jirutti yaamanii teessanii wanni ati barbaaddu yoo barbaadde daldala yoo ta'e nama karaa sii goona. Yoo karaa siyaasaa barbaadde siyaasatti kasin geenyeetu bakka guddaa jira. Bakka guddaa keessee hawaasa kee akka tajaajiltu si goona jaanii ni ture. Kanallee na kaasee natti himee ture. Wanni kuni waa'ee gaafii mataa kiyyaati miti. Gaafii mataa kiyyaa ta'e ani nama ijoolleedhaa dalagatee nama jireenya jiraachuu danda'u nama baratee barsiisuu danda'u duris jireenya kiyya barsiisaa ture. San caalaa private school barsiisaa maallaqa argachuu ni danda'a. Ani qabsoo kanatti kan hin makame gaafiin Oromoo rakkinni Oromoo akka hiikamu malee rakkinni Oromoo dabree rakkinni Itoophiyaa akka hiikamuuf hin qabsaa'e. Kuni yoo kana hin taane nama tokko interest nama tokkootiif fedhii nama tokkootiif yooniin ani wanna kana kan seenee yooniin kana godhe rabbiinis uummanninis hawaasnis hiriyaan tiyyaas ijoolleen tiyyallee boru maal naan ja'anii je. So kanaafuu kanarraa tokko kanan fudhadhu jee gaafa inni gama baadiyyaa san deeme baadiyyaa san kadeeme inni ta duraa dachii takka xiqqishoo takka qaba. Dachii sanatti yooniin manallee jaaruu danda'e jee qorqorroolee naatti dhawaa jee waan biraan jiru baadiyyaa magaalaa dadhabeetiin jira. Baadiyyattiin gala jeetii waan akkasii yaadaa ture. Eegaa asaa ajjeesan booda ani guyyuma san warra faamilii isaanii wajjin walqunnamaa turre reefa isaa akka achirraan kaafne jaanii hatattamatti wanni isaan godhan maali? Faamilii isaatii fi namoota inni duraan wal tuqeetu ajjeese jaaniiti keezii kana lafaa kaasan. Faamilii isaa qaban obboleessaa qaban hidhaa nagan. Isaaniitu dachii irratti wal lolanii inni dachii hin qabu bara. Dachii inni qabu sanuu akkami bitamee akkami eenyurraa fudhatamee hin beekani. So dachii irra wal lolan obboleeyyaniitu ajjeese jaanii obboleeyyan qabanii hidhan jechuudha. San booda turanii obboleeyyan lakki isaanii miti namoota inni parsanaalii dur rakkina walirraa qabuutu ajjeese jaan. Sadaffaa deebi'aniiti uummata naftanyaa kanaatu ajjeese jaan. So konfiijina uummata keessatti uumanii hawaasa keessatti uumanii warri isaanii haati warra isaa kun amma lubbuudhaan ni jirti anaafisii jaasoo hidhee ture. Gaafa inni reeffisaa fuudhamee mana hakimaa keessa sa'a dheeraa ture. Sa'a dheeraa maaliif reeffallee kannanii nawwaallee maaliif qabanii ta'anii faan jeetiin gaafachaa ture. Hin beekuu jette ati maal godhu jirta jennaan anumaaf isa qofaa ture reeffa bira taa'uttiin jiraan jette. Anuma qofaa jira jette. Nama biraa naquu didanii. So isin dubbise isin kun amma lubbuudhaan biyya kana jirti gaaf tokko isin shaayii bo'uu ni malti. So batteen nama dhugaan sinjaa nama jiruudhaan rakkatee eega du'ee booda darree awwaalcha dhabe. Ilmi namaa eega du'ee booda kabajaa qaba awwaalamuu qaba. Awwaalamuun isaalleen rakkina guddaa uumtee jirti. Kanaafuu jaalbattee dhugaan sinjaa dhugaan rabbiitti yaanii nama jeenaa akkanaa nama murannoo akkanaa gizee dubbatu dhugaa haasawni isaatu dhugaan sinjaa qabbanaawaa suutee kasi amansiisu kasuuta sitti himu gizee tokko si bilbileefaa yoo ati jalaan kaafne maali na hifattanii faasinjaa abshir jaa humaati miti rakkina kana keessaa namni keenya numa baha. Wanni nuti barbaannu biyya keessatti walqixxummaa uummata saba cufaa wajjin kana barbaanne malee uummanni Oromoo akka uummata biraatti kan isaan himanii uummanni Oromoo akkana godha akka hin jenne san agarsiisuuf bakka san dhaqeetiin bakka isaan itti jiran san wanna kana falmuun qabaa. Warri nama Oromoodhaaf hin jaanii achi turan san isarra duulaa turan dhugaa rabbii gaafas wanni inni haasa'u kun too ekstiriimidha jaanii wanni godhu kun sirriidhaa miti jaanii gizee irra duulan sodaa malee ejjennoo malee gizee tokko maayikii irra dhaamsaa gizee tokko akka inni haasuun isaa hin dhageefne godhaa turan eegaa achirraa bahee hoo ammaas baasa barbaada jechuudha. Daqiiqaa 20 daqiiqaa 15 baasa dhaabbatee eeggata. Baasa kanarraa fuudhee jiree gala jireenya ijoollee isaa maatii isaa akkatti jiran rabbi takkichaa beekaa ture. So gootichi kun dhugaan sinjaa uummanni Oromoo goota olii kabajaa olii kan namuuf nama qabu irraanfachuu nurra hin jiru ijoollee isaa irraanfachuu nurra hin jiru jaalbatteen dhugaa nama akkanaati yoo irraa haasa'an gaa dhugaa rabbii guyyaa dheeraa guyyaa 2 guyyaa 3 irraa haasa'an fixuu hin dandeenyu jaalbattee ani waan tokko gaafa inni du'e dhugaa rabbii ani nama hedduun beekaa nama du'e hedduun beekaa faamilii kiyaan irraa du'e ani halkanii guyyaa batteedhaaf akkasii boo'een beeku rabbina shaahida rabbina arkutti dhugaa nama rare dhugaa telefoona kiyya gideen arkee
bilbila isaatiin yaadadha. Isaan yaadadha. Waan hin jiru qabu kanumatti jawaabsa. Baay'ee galatoomi Khalid, maal goona maa gochuun ulfaata wanni itti jirru waan hamtuu ta'uu arguudha qabna. Battee akki ifi galaafatanii qorannoolee dhorkanii warra qoratullee dhorkanii hidhanii wanni isaa ragaa guutuudhaan waan beeknudha suni wama dirreerra jiru amma nuyi angaafa duraa komishinii poolisii Oromiyaa keessaan argadhe warruma gubbaa jiran irraan argadhe akkamiin akka opereeshiniin isaa akkamitti akka hoogganame gubbaa Abiyyi murteessee san booda akkaataatti duukaa torbanootaaf duukaa deemaa turanii haala eeggataa turanii Finfinnee keessatti mijooftu jedhanii lafanni deemu gaafanni Finfinnee bahu yookaan gaafanni Finfinnee naannawa Finfinnee san keessaa gabbu'ee fagaatu laala jedhamee jala deemsisaa turanii akkaataan dhumarraa opereeshinii sana Araarsaa Mardaasaa fa'aa hooggananii kallattiin komishiniin poolisii Shawaa Bahaa Komaandar Taarikuu Dirbaabaan waan kana ifiif maqii deemee poolisoota naannawa san turan naannawa maqii turan karaarraa wanni godhee akkaataa kanaan warri gubbaadhaa ergaman Abiyyi biraas warri ergaman waan kana jala deemanii sirriitti akkaataa isaaniitti ajjeesan ragaa guutuu isaa komishinii poolisii Oromiyaa irraan argadheen gaafa dura namuma quuqama qabu namuma baay'ee boo'e nama battee beekutu jira sarkaadhuma olaanaa keessa poolisii keessallee jiru namoonni quuqama qaban ni jiru akkasittiin battee dhabama godhanii san booda akkuma Khalid kaaftee maatiidhaan obboleeyyaniidhaan waan ajaa'ibaa maatii boo'ichaan fixanne maatii awwaalallee godhee hin baane obboleessaaf obboleettii qabanii achitti ibsa baasanii akkasiin poolisiin godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa jiru sun uuma kana qindeessanii akkas godhanii ka'anii akkamiin obboleessa hiita akkamiin obboleettii hiita gaafa sana galgala namoota hoteelanni keessaa qabamee deeme namoota waan san argan gara nama 7 ajjeefame galgala sana Maqii keessatti magaalaa Maqii keessatti nami ijaan waa kana gaafa isaan fuudhanii deeman arge hundi akkasumaan dhabamsiisanii gatan akkasiin lubbuun namaa bu'aa dhabee dhabamsiisanii nama kana dirree irratti qorqalbii nu cabsuudha jecha reeffa isaa harka duubatti hidhanii nu garsiisanii bo'oo lolaa keessa waan inni keessa gabbuusanii kabajallee dhorkanii reeffallee kaaftan jedhanii akkuma sila Khalid nu kaafte waan kana baay'ee mataa nu dhukkubee wanni namni hundi boo'ee Oromoon hundi sabi hundillee gaddee waan kana san booda ifumaafuu komishiniin mirga namummaa Itoophiyaallee kamti qaama mootummaa gaafsana qorannoo gaggeessuudha deemanii jennaan poolisiin hidhan booda kan ammoo qorannoo xumurree jedhaniitu ibsuu didan maaliif ni beekama ka eenyu akka ajjeese akkamiin akka ajjeefame jararraas wanni utuma ta'eeyyuu dhugaan eegamu haa ta'uuti ammoo qaamuma ofii komishinii mirga namummaa Itoophiyaa kana qaamuma Abiyyi
jaarmiyuma biyyi baroonni kun haa ta'u jarumaayyuu dhorkii godhanii akkasittiinidha galaafatanii hooggansa kana nurraa dhorkanii kun hundi akkuma sila kaasamee hooggansa nu dhorkuudha. Oromoon abdii akka kutatu. Abdii kutatee gabrummaatti akka harka kennatu. Akka kana booda uumaa fiduu hin danda'u jedhee namni mataasaa boquusaa cabsatee nan jiraadha kana booda akka jedhu barbaadameetu. Garuu ammoo hin taane dubbiinsa. Oromoon xiiqii keessa galti duruu. Gaafa tokko irraa ajjeestu kuma biqishita. Battee kumaa dhalata. Gaafa battee takka ajjeeftu fakkeenyummaa isaatiin Oromiyaa keessatti battee kuma takkatu dhalata. Kuma takka dhalatee falmata. Gaafa Haacaaluu takka ajjeeftu Haacaaluu meeqa akka uumte beekuudha qabda sila akka warra biyya bushinadhanii Oromoo kana duguuganii fixuu jiran kun hin beekan. Hin beekanii isaan qorqalbii uummata keenyaa cabsuu ture egaa. Psychologically uummata kana shororkeessanii maaliif hin du'a jedhee akka namni yaadu. Maaliif hin hidhaa keessaa gabbaasamee rashanama. Maaliif hin qalama jedhee akka namni sodaatuufidha wanni sun. Mataa namaa irratti ni ajjeesu nama sana ni dhabamsiisu. Dubbiin garuu ka hafteef uummata bal'aa uummata miileenaaf ergaan dabartu gabrummaa sirrii mataatti galfadhaadha. Jilbeenfadhaa waan jettudha. Garuu ammoo Oromoon ergasii ni jilbeenfate moo falmiisaatti fufee cimsatee ifiifuu argaa jiru Abiyyifa. Ifumaaf argaa jiru. Wanni galman geenye maaliifi gootummaadha waan ta'e wanni dhaalaa jirru gootummaa jaalbattee fayida Oromoon dhaaluu jira. Gootummaa Haacaaluu Hundeessaa fayida dhaaluu jira Oromoon. Akkuma kaleessa Profeesar Mahammad kaaseera. Seenaa keessatti goototatu hardhaan nu gahe. Hardhaan nu wareegamaniituma hardhaan nu gahan. Hardhas goototatu dhiigaaf lafeen wareegamaniituma Oromoo tana ceesisaa jiran. Waama sanaaf galma hin gahan jechuudha. Isaan kan isaan irratti xiyyeeffatan galmi ajjeechaa kun Oromoo facaasu, tokkummaa Oromoo diiguu, Oromiyaa dhabamsiisuu, gabrummaa cimsuu, lafa isaa saamuu, mirga isaa sarbuu, irra duulchisuu, jibbisiisuu, namaa gadi gochuu. Ati immoo maali yoo duute siin jedhan bara. Oromoon immoo maali yoo du'e jedhan bara. Akkasitti yaadaafi. Kanaaf galmi isaanii inni guddaan akkas ture garuu ammoo natti hin fakkaatu galma waan ga'e natti hin fakkaatu faallaasanii Oromoo gootumsanii waan jedhuun qaba. Profeesar bifa seenaanis wanni kun waan irraa dubbatamu waan ta'eef jecha akkasiin gaafa gootota Oromoo irbuu shinniigaa irraa kaanee dhuguma Oromoon ni badde hooggansi waan irraa ajjeefameef. Baduu miti Oromoon akka har'atti hooggansa hortee beeyti. Akka har'atti alatti afaan qofaan dubbachuu kan hin ta'in afaan diinni beekuun warra mootummarra jiru kana warra laal opiidiyoon dur ummata keenya ulee ummata keenyaan garafaniifidha. Warra EPRDF jalatti opiidiyoon sirni sun akka gaccimu akka jabaatu ummata keenya hidhuu garafuu saamuu waa meeqa baduma ummata keenyaatiin kan silxaan harkatanii ol bahan. Tokko karaa nagaatiin kan silxaan harkatee ol bahee jira. Hanqamte akka ummata kanatti hammaattaanii bara. Sirna saniitu achi keessaa bahaniiti amma Itoophiyaa haaraa
Itoophiyaa Emperor Minilik eegale daran biyya guddifnee bal'ifnee kana keessatti sabboonummaa cufa balleessinee keessaa huuqa Oromoo balleessinee basically wanni deemaa cuftinuu Oromiyaa keessatti taate badiin cuftinuu badiin tun maaliif taate nama manaa wajji gubuun bar qalbii ummata keenya if jibbisiisuu bar mootummaan tun hin dandahamtuu dura dhaabbachuu dhiisaa dachii dhungadhaa haa isin fittu haa isin ajjeeftu haa isin balleessitu gartee wanni biltsiginnaa jaaniin Oromiyaa keessa malee eessa bakkiti biraa bakka jirtu akka ummata keenya zarafamuu jira obboleessa kiyya laal ganda keessatti gandaadhaan itti dhaladheetti 7 moo 4 duraan dhagahee milishaa barka biyya bulchaa jiru mindaan tokkoon kafalamuuf eenyu mindaan ummata keenyaa mindaa milishaa tahee bar zamana Minilik eega Minilik ummata keenya cabse booda zamana sammaaleen hin turre ummata keenyaa fi dachii isaanii kennama ummata keenyaa isaan jiraachisuu ture har'aan kana milishaa ka jiraachisu baala silxaanota mootummaa cufaahu jalaa gubbatti gibira meeqa ummanni keenya kan kafalu obboleessa kee gibira meeqa alatti barbadii wasana qabne sanbira dabra dachiin ummata keenyaa laal dubbiin tun odoon hin turre gabbaati yoo buru ganama mootummaan namticha maraataa kun kararraa mayte badii isaan ama 7 godhan amata 120 waan hin godhamin godhanii bar zamana Minilik ummanni dhumaa ammoo nama manaa wajji gubuun nama ajjeesanii reefka harra fe'anii deemsisuun tun wahuma deliberately ummata keenya qalbii cabsanii wanta godhan ummata keenya karaa Wallaggaa kana waradaa meeqa kan har'aan tana ummata keenya irraa yaasanii qabeenya isaanirraa yaasanii ummanni biraa qubatee keessa jiru ummatuma balleessuuf himi basically laal gaafii ta'e tarreeffate kaafte maaliif jaallatte ajjeesanii tayyattu wanni isa ajjeesaniif abdii ummata keenya ajjeesuuf bar potential leadera nama dhageettii qabu nama waa takkan sodaanne ka dhugaa dubbatu yoo kana yeroodhaan ifirraa balleessuu baanne booda ummataatu isa jala kaayanii ajjeesanii bar basically ummata keenya abdii murachiisuuf liideroonni isaan keessaa liideroonni isaan keessaa ka bahu akka OPDO ka kolaafame garte ka garaa malee waa takkallee waan ummataa yoggutak amata 7 kana keessatti caffee keessatti paarlaamaa waan ja'aniin tana keessatti laal memberoonni paarlaamaa ka biyya Amaararraa dhufan hanga dandahanitti rakkoo ummata isaanii galgalaa ganama gaafatanii nama Oromoo kachi keessa jiru tokko ka gaafii ka gaafatu way darree beeyna barsammuu ajjeesanii jiranii garte warruma garaa jecha jiraatu jechuu ummata keenya balleessanii jiran badiin ummata tokko balleessuu yogguu barbaadu liideroota addaan facaafte balleessite danta'an bittee if jala galchitee tuffachiifte akka hannaan laaqamanii tokko ka hannaan hin laaqamanni jiraara gartee hattu yoo waa takka janna ja'an abiyyi boruu kana isaan saaxilee isaanuma wanta godha gartee laal barnoota akkam kan ummanni keenya isarraa arkatu wareegama jaalbatteerraa nu cuftinuu ilmi namaa cuftinuu addunyaa tanarra yeroo xiqqaafi jira arani jirraa boruun jiru ammoo seenaan banne qalbii ummataa keessatti jaaranii dabruun sanii as dhiirummaan really gootummaan sin caaltu hin jiru har'aan tana anaaf jaalbatteen jeneraal Waaqoo akkuma reefuun isin jee Maammoo Mazammir Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Mul'is Abbaa Gadaa Laggasaa Waqii warruma dantaa ummata keenyaati wareegame isaan keessa jira bara obboleessa keenya boru ganama walaloon baatee muuziqaan akkuma har'aan tana nama meeqa
karaa muuziqaatiin faarsanitti inni nama faarsan keessaa tokko kanuma dhugatti dizerbi godhu jechuu barbaadeeti. Abiyyi isa ajjeesise ammoo kuma meeqa horre sababa isatti obboleessa kiyya. Qalbii meeqa nama meeqa murachiise gartee. Ijoolleen har'aan tana Oromiyaa cufa keessa gamana lolaa jirtu tun lafaan kaanee bar. Isaanumaatu onnee daranuu itti horanii muratanii ummanni keenya ummata bal'aa abbaa biyyaa ta'uu qaban, abbaa mootummaa ta'uu qaban, abbaa qabeenyaa ta'uu qaban, biyya isaanii keessatti ifiif bulchuu danda'uu qaban. Tanumaaf wareegamanii wanni biraa maal? Tun waanuma jaynoonni keenya ka dur ka ammaan tanaatis itti ida'amanii ummata keenya qalbii jabeessanii jechuu barbaadeeti obboleessa kiyya. Laal dhugumaan harka 100 mootummaa Minilik irraa eegalee hanqa ammatti mootummaan akka tana mootummallee jechuun hin danda'amtu dhugaa dubbachuun maafiyaa zaraftu maafiyaa dhiiga namaatiin jirtu badduu tana kabajaa xiqqoo takkallee ta ilma namaati ummata keenyaaf hin qabu. Ummata biraatiif ni boohanii ummata keenyaa kabajaa takka hin qabne. Odoo kabajaa qabaatanii haadha ilmaanii jaarsa ijoollee wajji manaa wajji gubanii obboleessa kiyya. Odoo kabajaa xiqqisho qabaatanii ilma haadhaa fi abbaa fuula duratti ajjeesanii nama ajjeesanii qaama qullaa harra irra fe'anii magaalaa keessa deemsisuun tun ummata keenya bar tuffiin tanaa gadii ni jirti ummata keenya obboleessa kiyya. Isin gatiin qabdan akka feene isin goona jechuu bar. Tana abadan guyyaa tokko ittuma gaafataman maal jeenaan haalli ni jijjiirama. Qabsoontu waa meeqa jijjiiruu dandeessi. Mootummaa dhuguma Oromoo kabajaa hin qabne. Mootummaa qabeenya Oromoo saamurra jiraatu. Mootummaa badii Oromoo gubbarra jiraatu. Uummanni keenya hegeree akka hin qabaan akka uummatatti illee jiraachuu kan dandeenyu godhuu barbaadanii barbaadessa kee. Tu yaada isaaniiti yaanni isaanii kun maal jeenaan abadan fiinxa bahuu hin danda'u. Maaliif uummata dammaqee hanqa feete ajjeeftuu ifaa san namni dhaamsuu danda'u hin jiru. Ifaa jaalbatteen ibsee dabre san qalbii uummata keenyaa cufaa keessa jira dabruu hin danda'u. Isaan har'a kabajaa uummata keenyaan qabanii kabajaan isaanii qawwuma harkaa qaban ni bara. Qawween sunis boru baduu dandeessi tana beekaa jara keenya. Tanumaan nama jeeftee uummata cabsitee jalatti bulchuun waa'uma hin danda'amne. Yeroon akkasii sun dabarte. Warra abjuu keessa jiru laal Isaayyaas kalee dubbateeti akka inni itti Abiyyi describe godhe waa'uma dhugaa jedhee bara. Namticha maraataa kana jedhe, namticha ijoollee kana jedhe, namticha qacalee kana jedhe, nama wal beekan. Gartee saayiba tura wal beekan akka gaarii beekanii dhugumatti maraataa qacalee nama sammuu hin qabne nama uummataan balleesse jee lafaa ka'ee hidhatee ka'u. Nama ni fixa malee uummata balleessuu hin dandeessu bara. Warri isa gorsulleen tana afaanii baafatanii itti himuu sodaatanii bara. Gartee maraataa uummata keenya inni tokko cufarraa kan jibbu uummata keenya. Waan amma inni uummata keenya jibbuuf dubbachuun hin barbaachisu ammoo uummata keenya siree godhateeti uummata keenya beezii isaa godhateeti badii uummata keenya irratti inni mootii tahee yeroo dheertuuf jiraachuu barbaada. Sun wahuman taane abadan wahuman taane. Arani jira maaltu beeku boru waan ta'u jechuu barbaadeeti dhiifama yoon hin dubbee heddummeessa. Lakini wahuma gaarii nuu kaaftee wahuma sirrii nuuf kaaftee maaliif jennaan ka inni fixuu jiru Oromoo, ka inni balleessuu jiru Oromoo, ka inni rashanu abbootii gadaa Oromoo jumlaan rashana, ka inni dhabamsiisaa jiru aadaa fi safuu Oromoo reefi kabaja qaba Oromoo keessatti bara. Akkasiin fuutee harreetti hin feetu. Akkasiin ajjeeftee bo'oo lolaa keessa sii gannaman agarsiisu. Tuni maal uummata keenya genereeshinii akkamii uumuu jiru akkam gochuu jiran aadaa balleessaa jiran. Aadaa Oromoo bu'uurarra diiguu jiran.
safuu Oromoo bu'uurarraa diiguu jiran. Oromoon biqiltuullee akkasiin hin muru. Bosonni calliseetuma muramu Oromoon namaa miti. Bu'uurarraa gaafa saba diigdu waan duudhaasaaf, aadaasaaf, safuusaa diigaa deemta. Amma isaan taargeet qaboodhanii jiran uummata tana akkuma isin kaastan sana diiguudhaaf jecha olii godhu garuu ammoo hin danda'amu suni. Uummanni irratti dammaqee waan qabsoo jabduu gaggeessaa jiruu fi har'a gammoojjii gaara keessa wanni jiru isaanumaaf beeka. Waan Oromoon mana keessaa illee itti jiru isaanumaaf beeka. Namni ciniinnatee qabsootti jira. Wanni qabsoon Oromoo duuba waan deebi'u miti jenna. Amma kutaa isa xumuraatti ceenaa. Kutaa isa xumuraa kana muuziqaa ce'umsaa booda hayyee walitti deebinee jirra. Amma immoo kutaa xumuraa irraa dubbanna. Kutaa xumuraa fi isa murteessaa irraa dubbanna. Ammaas waan dhimma deeggarsa maatii jaalbattee urgeessaaf ta'uu malu deeggarsaa fi amma sosochii godhamaa jiru irraa dubbanna. Irra caalaa isaa namoonni koree keessa turan nu faana jiru waan ta'eef irraanuu dudubbattanii jalqabarraa kaayoon sosochii deeggarsa kana maali kaayoon amma maatiin jaalbattee gama Ameerikaa jiru. Ilmaan 5 fi haati warraasaa as gara Ameerikaa dhufanii jiranii. Qubsiifamuu qabu. Akkuma waliigalaatti kaayoo maalii galma gahuu fi sosochiin amma deeggarsa maatii batteef jedhamee sosochiin godhamaa jiru kun kaayoo maal fa'aa galmaan gahuu fi ammoo akkamiin galmaan gahama maaltu barbaadamaan jedhu irraa dubbanna. Oromoon maal godhuudha qabdi? Namoonni biroos maal gochuu qabu? Abbootiin qabeenyaa keenya, hawaasni Oromoo, jaarmiyaaleen Oromoo, namoonni dhuunfaan beektonni hunduu lafa jirutti maal gochuu qabnaa san irraa dubbannaa. Khalid, kaayoon sosochii kana maali? Maal galmaan gahuu fi sosochoona amma? Fakkiidhaaf gaafa Abiy Ahmed biyya kana gizee Ameerikaa, Noord Ameerikaa tuur godhuudhaaf gaafa dhufe ani koree keessaan ture. Koree qindeessitu Abiy Ahmed simachuu irratti san keessa turre. Jaalbatteen achirraa bilbila na bilbilee na gaafate waa'ee ala jiru kun akkamii ijee sosoonsi kuni sosoonsi qacalloo deemu jira akkana jennaan aboo dhagayaa jee mootummaa wayyaanee keessaa darbinee kuffifnee arra moonee jirra. Arra qaallichi amma dhufu kuni nama keenya nama Oromooti bira dhaabbadhaa diina irraa cabsaanuun jedhe dhugaa rabbi garsiisaa jee uummata ala jiru kuni akka inni Oromoo ta'e Oromoof qabsaa'e akka inni uummata Itoophiyaa dimokiraasii irra fidu san haasofni inni uummata Itoophiyaa irratti haasofe sun dhugaa sirriidha jee namni cufti itti amanee nutis koree itti goonee imbaasii keessatti negoosheet goonee isaanii wajjin wanni nama ajaa'ibsiisu mee takka takkitu tanaan dubbaddaa. Gizee nuti achi dhayne ani gaafuma san hin beeke akka qaallichi kun rakkina qabu maalitti hin beeke gizee ambaasaaddartichi nuufi aktivistii uummata Habashaa kanaa fi sabaaf sablammoota ture imbaasii keessatti achirra gizee horii qabanne taammaan fa'aa ture. Booda maal jee ambaasaaddartichi Abiy Ahmed ni dhufaa jee wanni dhufuus waa sadiif dhufaa nuun jee tokkoffaa jee DC dhufee uummata Itoophiyaa kana dubbisuu jee lammata Kaalifoorniyaa dhaqaa jee sadaffaa uummata Itoophiyaa Ortodoksii Sinadoosii warra walloole walitti araarsuudhaa jee. Gizee kanaan ani dubbii kaase jechuudha. Beeziin uummanni Oromoo Minisootaadha. Maaliif Minisootaa dhufee uummata keenya koo eega Piraayim Ministeera biyya keenyaa eegate eega uummanni cuftinuu walqixa yoo ta'e maaliif Abiyyi Minisootaa hin dhufu jeetiin gaafadha jechuudha. Jennaan lakki inni achi dhufu waan hin dandeenye jecha waan dalagaa hedduu waan qabu jecha bakka san lammaa bakka isin buufnee naan jedhuun jee. Lammaatu Minisootaa dhufaa malee Abiyyi Minisootaa hin dhufuu jee. Yoo akkas ta'e lammaan Regional Government Oromiyaati malee Piraayim Ministeera biyyaati miti. Maaliif Piraayim Ministeerri biyyaa Oromoo dhufee uummanni Oromoo qabsoo godhame kanarratti nama cufa caalaa saakrifaayisii guddaa akka kafalee uummata Oromooti.
ala kana keessatti sossoo'insi adda addaa godhamee qabsoo kana biyya mijjeesse uummata Oromooti. Maaliif Oromoos dhufee akkuma diisitti hawwiitti kannetti uummata keenya Minisootaas dhufee kana godhuu qaba jennee wal qabnee sammooda inni maal jee an humna kanan qabu biyyatti bilbileetiin wanna gaafadhaa jiru foreign ministerticha Dr. Gabayyoon gaafadhaa yoo inni hayyame isinitti hin deebi'anaan jaanii guyyaa lama daachitti deebinee jechuudha. Embaasitti egaa isaan dubbisan booda. Sanbooda maal jaan wanni isin gaafattan mee kana hafuruu dandayu Burtukaan Ayyaanoon sun dhaanuun jaan. Burtukaan Ayyaanoon yeroo san debitii foreign ministeera turte jechuudha. Isiin dhuftee jechuudha. Dhuftee isiin nuti nama Oromoo nam 12 turre kursii sanirra teenyee wajji haasofne jechuudha. Isiin maal jette? Amma achirra laallee wanni isin gaafattan haqa qabdanii. Yes, Prime Ministerichi Abiyyiin Minisootaa dhufuu qaba jaanii dirqiidhaan Minisootaa finne yaabbalee isa qiyya. Dirqiidhaan booda wanni si ajaa'ibsiisu namoota hiriyaa kiyyaa maqaa dha'uu kaniin barbaanne ala kana keessa waliin turre maal jaan qaalichi kun egaa isin arguu barbaanne maaliif kadhatanii nuun jaan maaliif kadhatan egaa Oromoo arguu barbaanne maaliif kadhatan jennaan lakki wanni kun nutis ni naafne laal ni naafne wanni kun nuti irra laffaanee irra duullee diisii qofa dubbisee sinadoosii walitti araarsee gisee deemu hay qabsoon Oromoon alaa fi keessa godhaa turre duuba maali hajuu irratti dirqama goonee dhiibbaa irra goonee akka dhufu goone jechuudha. Gidee yoonis yeroo siraan hin dheereessine very important gidee nuti inni Minisootaa dhufe jalqabe jechuudha. Osoo inni hin dhufne duratti aadaa adda addaatti saba adda addaa wallee ture jechuudha isteejii irratti. Gidee inni dhufu saba hadiyaatu wallisuu ture jechuudha. Gidee kana inni gidee dhufe speechii godhe jechuudha. Eega sa'a daqiiqaa 30 daqiiqaa 40 turee dhufe. Speechii godhe irratti maal ta'e? Hedduun disappointii ta'e በጣም ተሰምቶኛል። በዚህ ላይ አስረቲ ወሌ አማራ አርኩ ደቡ ኺያፍ ነደገሜ ጀስቱ ጊዜ ዋጎተ ፌርነስ ይቀባዳኑ እንጂ ቁዲ ወይ ምንርትስ ሚዲያረቲ ወራበሜ ጅራ ሪካርድ ይላፍ ቦደማል ጀነ ቦልጂ አኒ ገረመ አልከንሳ ገሩመሳ ወይ ምን ደከተ አንስቢ ሃሰቤቱ ለይ ወይ ምን ረቲ ማል እንጂ ፕራይም ሚኒስተር ቲቺ ቢያ ኤገ ኢሳን ዱፈን ሌቲ ዱፈመለ ዱሮማው ከቲ ጀልቀበሜ ወሌ አፋን አማራ ዳንጀኔቲ ወይ ምን ገለክፍነ ይችላል ሶ አዲ ጊዜ خنان ጀን ጀወር ንጅራ አቦቅ አለች ኹኒ ድሩማኑ ጀልቀባን ረከና ከና ወፍደ ኤሰለቁ ፍደ በቃለች ኹኒ ጀቲን ዱበቻቱ ነው ይችላል ኤጋችራ ቢየደከ ቦዳ አማ ፉደኒ መቃ በለይሱዳፍ ጀውሃር ፋዳን ፋኖዳ አብሉ ኸጃን ኸፋኖ ኸና ጃሬ ወለገረት ቦባሳ ቱሬ ኢልሚ ነማ ጩፍቲኒ ቢያ ኦሮሞ ጩፍቲኒ ቢያ ወለጋን አመተጃ በርኖተ መለ ስኮለ መለ ከይሰ ወኒ ሳን ደብረኒ ቢያ ድሮን እንደኸዳዋ ቱሬ ኻል ኡመተ ፊታላ ፈራኻ ቱሬ አብይና ሁኒ ነምኒ ጩፋ ቢያ ሰንደብሬ አመ ፉደኒ ለፈራ ጀውሃር ሰባብ ሰብለሚ ወጂን ሃሰዋ ኹሮ ፋኖ ተውፍዴማ ሞቱማ ኦሮሞ ገረገልቻ ሞቱማ ኦሮሞ ከነ ጎረጃኒ መቃ ሂንታኔ ኡመተ ኦሮሞት ሆገኖተ ኦሮሞት ሀዮተ ኦሮሞት ከነ ኡሙን ሄዱ በርባቺ ሳዳ ሚቲ ከና dheeraadha asumatti hin gabaabsa gidee biraa irratti haasofna so wanni amma nu barbaachisu ilmaan shanan kana yataamaan biyya kana dhufte ijoolleen tuni dalagatanii haadhaa fi abbaa isaanii gargaaruu hin danda'an silaa ijoolleen bakka geessee takkaa filamulleen keessaa silaa wayyaa ta'e lameen sun dalagee haadhaa fi abbaa ni gargaara jenna ijoolleen guddaan qaamat 14 biyya kana keessatti namni amat 14 dalaguu hin danda'u ilmu amat takkaa qabdi haatisis akka beeytan biyyaaf aadaaf biyya kanaaf nama haaraa eessatti deeman eessatti dalagan laayisansii barbaachisa karaa barbaachisa beekumsaa barbaachisa akkama lafaa kaatee kadalaydee ijoollee eenyu dhiiftiis hin beeytu so kanaafuu wanni nuti godhuu barbaannu irraa duras yaadaa turre amaanaa inni dhiifame nu dhiise san dagachuun nurra hin jiru poointiin guddaan ani qabsoo Oromoo kanaaf lubbuuti yaniin kanna waan dhufa cufaafu hin fudhadha ijoolleeti amaanaa jedhe this is a kuni clear ta'uu qaba jechuudha uummata keenyaaf kuni gaafiin inni nu dhiise amaanaa nu dhiisuun ta'uu qaba kana ta'uudhaaf wanni amma nuti sosoo jirru godhu jirru goofandimii tokko gaafuma dura inni du'eessan namoota 12 taanee akka koree taanee bannee turre so kanaafuu achirratti akkuma amma Dr. Milkeessan asirratti nu garsiisaa jiru asirratti zeelii jira kaashaappii jira akkamitti gargaarra kajuu asirratti jira bilbilaa jira bilbilli kuni namoota qunnamuu dandeessan bilbila isaanii lamaatu jira kana qunnamnee
isaan kana gargaaruu dirqama gargaaruu gudee jaan waan xiqqaa osoo hin taane waan isaanii malu waan namaan malu gargaarsa eega kannite sadaqaa yoo kannite sadaqaa bakkaan ga'u ta'uu qaba. Usee qarshii 20 fi 30 fi 50 fi kana osoo hin taane waan dandeenyu cufaanuu Oromoon yoo waliin buune jara kanaaf goojjoota qabuuf dandeenya jara kanaaf bakka itti qubatan godhuu dandeenya. Ijoolleen tuni iskoola akkamii barachuu qaban fuuldirri isaanii ijoolleen tuni yoo baratan Oromoodhaaf gargaarsa guddaa. Maaliif nama gootarraa dhalatan jeenarraa dhalatan dhiiga abbaa keenyaa gaafanna jedhanii ijoolleen tuni yoo baratte waan haqa abbaa isaanii baasuu akka danda'aniif ijoolleen tun barachuu qabdi gargaarfamuu qabdi gargaaruudhaaf nu cuftinuu warri amma miidiyaa kanarratti nu arkan warri kana hin agarrees Facebook irratti waan adda addaa irratti ni maxxanfama. Achirraa gargaarsa kana akka nu gootan kabajaadhaan jaalalaan Oromoodhaan isin gaafanna. Kabiraa gama naannoo siyaatileetti tiishartii isaatu gurgurama. Tiishartiin isaa kuni gargaarsa isaatii fi yoo gatiin isaan irraa kaa'an caalaa san caalaa kafaltanii sanumaa hanga dandeessan kafaltanii bitanii akka jara kana jaarree gaaf tokko walitti deebinee gammachuu jara kanaaf aboo bara binneefii jirra. Fakkiidhaaf gaaf tokkoon siima nama tokko jira nama tokko ilbaan akkuma dhiisee qabsoo Oromoo kanaaf bakka takka dhufe ijoolleen isaa irraa wanna taate halkan tokkotti namni $250 baasee mana tokko bitamee ture kan hin beeku gara Kaalifoorniyaa kanatti. So waan akkanaa kana godhuu ni danda'ama Oromoon ni godhuu ni dandeessa humnatti qabna waan dandeenyu gargaarree obboleessa keenya kana faamilii isaa akka abbaan keenya du'ee jira Oromoon nu bira jira. Uummanni Oromoon nu daganne akka nuun ja'anii akka ijoolleen tullee nurraa gammadan. Because yoo arraa akka battee kana nuti hin gargaarre nama kamiitu boru gaara seenee qabsoo Oromoodhaaf godha. Ijoolleen qaba ilmoon qaba yoo hin boru waa ta'e ijoolleen tiyya maalitti haftee jaanamni. Garuu akka ammaa battee kana yoo bakka itti goone fuulduraa fi uummata Oromoodhaaf illee fakkii gaarii nu ta'a. Kanarratti jabaachuu tumsa guddaa godhuun nurra jira jeetiin amanaa. Hanumaan jechuu barbaada ammaaf. Baay'ee galatoomi Khalid. Profeesar Mahammad waan irra dabaltu waan kaayyoo sosochii deeggarsaa kanaan wal qabatee koreen ijaaramtee itti jirtu kanas waan irraa dubbattu yoo qabaatte carraan sii kenna. Dr. Mikeessaa naa galatoomi waa xiqqoon dhaabu san dura tarreefuu Khalid kaase gaafa dura Abiy Ahmed biyya tana dhufe laal Minnesota dhaqeeti warrichitti bahe irra guddaan nama keenya afaan mootummaatiin afaan Amaaraatiin namatti dubbateeti dhiifama naa godhaa jedhe ammalleen aara yogguun san dhagahee bara dhiifama naa godhaa jara kana afaan Oromootiin dubbadhaa dhiifama naa godhaa jedhe gaafate. Mee ilaale the head of state Oromoo keessaa namni dhufe ifiin jiru dhiifama isaan gaafatee uummata keenyatti afaan isaaniitiin dubbataa rabbii jedhe. Shook nama godhaa bara yogguu akka gaariitti laaltu hanqamta akka tuffii afaan keenyaa qabaa aadaa keenyaa qabaa namummaa karuma cufaan kun nama laal karaa Harar kanatti namni maal jedhase muka xifaati jaan muka xifaa jechuun muka badi'iiti ka waa balleessu inni muka xifaa ummanni keenya hedduun itti wareegame zamana qeeroo fi qarreessanni beeytanii ummata keenya hedduu nama miliyoona tokkoo fi cinaatu boodara Somaaliyaa keessaa kan Abdiileen baase 2017 tunuma wahuma harka 100 dhugaa guyyaa tokko bahuuf teessi laal baalasilxaaninni OPDO yogguu san nam lamaa jira tokko Lammaa Magarsaati Kalamaddii isa kan vice president godhan akkasiimi eenyu Harar dhaqee karaa Harargee kana gabbu'ee Abdiileetti silkii bilbilee waan eegalte tana itti jabeessi ummanni sun buqqa'uu qabanii wayyaanee karaa kanaan ifirraa darbina jee eenyu ka dubbate
yookaan namni yaadatu taate 2017 keessatti ummanni keenya irra guddaan kan buqqa'e yeroo sanii bara. Basically yeroo san. Tunis dhugaanis guyyaa tokko gaduma baate yaada baha yaada waa takka malee warra badii ummata keenya buqqisuun kan buqqisan saniihu gargaarsa nuti alaa ergine gargaarsi ummata bira akka gahu ka godhame laal nyaata huccuu sukkara qoricha ijoolleef dubartiif nuti maallaqa maqaa waldaa Maccaa Tuulamatti asirraa walitti qabneeti maallaqa sun ergamee eenyu gargaarsa waldaan Maccaa Tuulamaa Washington DC jiru erga eenyu ka ummata keenyaa geesse karaa Harar kana karaa Baalee kana ibin karaa Wallaggaa kana Hacaaluu Hundeessaa obboleessati nama isaan wareegan jechuu barbaadeeti. Biyya keessatti biliyoona 3 oli maallaqni ka walitti qabame maqaa ummata sanitti biliyoonni 2 bakka dhaqan hin beekamuu jedhan tokko malee maal ta'e isaan warra bilchiginaa warra gaafa sanillee bilchiginaa ganaa hin jenne ganaa inni nuu sultaana irratti hin baane isaantu addaan hirate jechuu barbaadeeti. Maal jechuu barbaadeeti yogguu dhufuus ummata keenyaatiin sultaana irra bahan zarafa saniin sultaana irra bahanii achi booda ummatuma keenya balleessuu malee waa takka illee hin jirtu. Maali dirqamni har'aan tana nurra jiru akka dhugatti yoo akka ummatatti yaanu batteen hin deebi'u inni kute seenaan isaa immoo nu bira jira nu wajji jira nu bira dabree generation meeqaaf wanta ta'a nuti dirqamni guddaan tokko kan qabnu waan dandeenyuun faamiliin isaaniituun akka jaaraman godhu qalbii namallee gammachiisaa bara. Laal eega dhufan irra guddaan namaa kanan beeku eega dhufan haadhaa fi ilmaan 5 faamilii takkarra naannoo Washington DC jiraatan. Biyya tana keessatti biyya teenyatti illee namni walirra taa'uu ni danda'amti. Biyya tana keessatti hedduu ulfaatti. Faamiliin sun almost amma ji'a 10 moosanii ol isaanumaatu isaan bira taa'an. Jarri kun bakka taa'uu dandahan, bakka isaan akka faamiliitti taa'uu dandahan, bakka ijoolleen mana quraanaa barnootaa dhaquu dandahan. Bakka san barbaaduuf hedduu barbaachisaa yoo namni keenya dhugumatti itti dhagahamte hanquma danda'u yoo kontribiut godhan down paymentiin kafalamee mannilleen argamuu danda'ama. Tana jecha gargaarsa keenyaan akka yaadannoon jaalbattee akka jiraatu dhugumatti akka jiraatu faamilii isaanii maddii dhaabbachuun jechuu bara jayina keenya maddii dhaabbachuu jechuu bara kaarra jiruus ka'ee gareetifillee abdii kennu jechuu barbaadeeti. Ammaas akka ummatatti laal ummanni biraa waliif dirmata obboleessa keenya rakkoon nuti qabnu guddoon tokko keessaa namni diyaasporaa keessa jiru maaliif rakkoon ummata keenyaa badiin ummata keenyaa maa nutti hin dhagahamne an hedduu personally gama kiyyaan hedduu nu yaachisa. Laal waan practical ta'e takkamma faamilii battee sana maddii dhaabbachuun wahuma qabduun maallaqa guddaan ta'in wahuma qabduun namuu yookaan harka isaa generous yookaan ta'u taa'e isaan qubachiisuun dila kana ba'aa namatti hin taatu jechuu barbaadeetu obboleessa keenya. Ittuma yaadanii tun faamilii batteetiif haadha ijoollee isaa ilmaan isaa 5 isaan qubatanii bakka galuu danda'an. Garte yoo maallaqni argame bakka environmentulleen isaanii tolu wanta godhuu danda'ama beeta waa meeqaatu yoo maallaqni argame waa meeqaatu godhamuu danda'ama jechuu barbaadeeti. Tanaaf tun gama kiyyaan dirqama seenaati really isaa faamilii isaa gargaaruun ummata keenya gargaaru jechuudha. Yaa waan mooraala nama jajjabeessaati. Garte wareegamni mootummaan dhuftu nuuhu yayinoota keenya ni balleessan ammoo seenaa isaanii balleessuu hin danda'an.
seenaa battee namni balleessuu danda'u hin jiru sun it is dead issue. Seenaan isaa ni jiraata. Ammoo dirqama keenya faamiliin isaa at least namni bakka galu qabaachuun dirqama keenya jechuu barbaadee obboleessa. Ijoolleen isaanii tunis barnoota argatanii odoon hin turreef dandahanii bara. Keessaa biyya tana keessatti xiqqoo barnoota yoo argate guddaan yoo xiqqoo barnoota argate wanta godhe faamilii ifiifuu sappoorti godhuu eegala. Takka ammaas isaan bakka galan yoo argatan warri isaa yoo at least haalli mijaawee hojjechuu yoo eegalte if support godhuu eegalan garte self sustaining ta'uu danda'anii sanii jecha isaanuma akka if danda'an godhuu keenya ni barbaachisa jechuu barbaadeeti. An gama keenyaan gama kiyyaan waan hin danda'uun maddiin dhaabbadha dirqama qabeenya qabaadhee kan hin ta'in wahumaan godhu at least nagayaan rafuu kan danda'u garte jayni keenya kute faamiliin isaanii dhufanii as jiranii rakkachuun qabanii waan hin danda'uun hin gargaara jedhee tana komitmentii tiyya gama kiyyaan kanumaan ja'a ammaaf obboleessa kiyya. Ammaas akkatti gargaaruu danda'an wahumamma isin dabarsitan kana information waan dirree bahee jiru namni kana yogguu arke yoo waan danda'u karaa zeeliin erguu barbaadan asirra jira dirree bahee jira macaatuu lamaa zeel macaatuu lamaa .usa.@gmail.com kanatti erguu danda'an kaashaappiinis akkasumatti goofandimiinis asirra jira. Namni gaafii qabu telefoonaan lamaas jira. Telefoona kana barreeffatanii bilbilanii akkamitti erguu dandeenya karaa kamiin risiita harkannaa waamee gaafachuu danda'an jechuu barbaadeeti. Maalinni isaanii gahuu risiita yoo kan barbaachisu taate risiita nu ergaa jechuus ni danda'an karaa cufaan. Wanni godhamu faamiluma san akka if danda'an godhu sanuma. I think biyya alaa jiraanne Awustiraaliyaa jiraannu diaasporaa Ameerikaa jiraannu Awurooppaa jiraannu bakkuma feeti jiraannu Kanaadaa jiraannu namuu gargaaruu danda'a. Wahuma danda'aniin gargaaruu danda'anii faamilii isaa akka gaariitti gargaaruu danda'ama jechuu barbaadeeti. Ammaaf tanumaan jaa obboleessa kiyya. Ayyee ulfaadhu Profeesar Mahammad wanna bal'aa nuuf kaaftee jirta. Deeggarsi barbaachisaadha. Waan jedhuurranillee nin dabalaanis waan dubbadhu ni jira. Waan buqqaatii uummata keenya wal qabatee gaafsan shira abiyyi kun xaxee wanni godhe gaafa kaan irraa dhugaan jirtu ni baati. Ammoo abdilleen har'aa gaafa hidhames hidhaan turree akkuma mana dhuunfaa jiraatutti tolchameefii ture. Amma immoo baasanii viillaa keessatti Finfinnee keessaa viillaa kennanii fi Riippaabilikaan gaardii eeguu jira. Eegumsa addaatiin jiraata. Namuu akkasitti kunuunsi godhamee fi abdilleedha. Akkasiin ilmaan Oromoo ni rashanamti, ni hidhamti, ni duguugamti, ni gubatti. Abdillee ammoo viillaa gashee jira biyya. Eegumsa Riippaabilikaan gaardii godhatee fi akkasiin waliin hojjetanii ammoo gaafsanis waan waliin walitti bilbilanii haasa'an illee seenaarraa guyyaa wayiirra ni ba'a. Gaafa gabba'utu jira sunillee. Obboleessi kiyya mee akkatti dabalu abdileen dhihoo tana in fact dippilomaatik karaa dippiloomaasiitiin ala bahee Dubaay dhaqee jaanii yoo dhageessan hin beeku. Laal abdiilee maaliif akkatti tajaajilama waan dirree bahee jiru bara. Firdi beetii guyyaa tokko firdi beetiin geessine gaafa mana hidhaa jiru. Yoo geessan waan jiru cufa waan beeku cufa gabbaas. Eenyu kan saaxilamu? Abiyyi Ahmad hime? Kanaaf akkatti qananiisan jechuu barbaadeetu waan dirree bahee haala baasanii nama biraa nama tokkollee ka hidhamee hidhaa keessaa bahee
gaardi in eeggamu sambira dabree Dubaay mana qaba jaani kun tanuma ajaa'ibaati laal dhiiga ummata keenyaatiin kun cuftunuu ta'a jechuudha. Hanqamte akka namtichi kun ummata keenya tuffataa hanqamte akka jibba irra guddaan nama keenyaa kun hin gallee fi rakkoon guddaan nuti qabnu namni tokko yoo afaan Oromoo dubbate awwa kun keenyaa jaan nama si balleessu nama galgalaa ganama hidhatee afaan keenya balleessu aadaa keenya wahuma ummanni keenya qabu cufaahu balleessuuf hidhatee Itoophiyaan haarayni inni jaaru bara tan Minilikii fi Haile Sillaaseen godhuu hin dandahin badinsa ummata Oromoo gubbaratti godhuu barbaadaa bara. Nama kana namni kun Oromoo nama keenya jedhanii namni yogguu haasa'u dhugumatti nama qaanees. Namni garaa buluu isaa bulanii waan fedhan haa jedhanii ammoo waan hin fakkaanne ummatatti dubbachuun laal boru ganama yoo haalli jijjiirame nama qaanees. Eessuma if kaahanii warri har'aan tana tun mootummaa Oromooti jedhee ummata keenya xiqqeessu jechuu barbaadeeti. Dhiifama riili interrupti si godhuu kiyyaa. Sirruma dubbatte lakki waan uummanni baruu qabu nu qajeelchite ulfaadhu. Egaa hordoftoota keenya wanni irraa dubbataa jirru deeggarsa jaalbattee maatii jaalbatteetiif godhamuudhaa qabu mirga inni nurraa qabu irraa dubbataa jirra jechuudha. Mirga inni nu dhaammatee dhugaa inni nu dhaammatee darbe dhugaa inni nurraa qabu jiraa fi namni dhiyaatee koreen dhiyaatee dubbachuu jirti. Kanaaf amma silaa Oromoon gumii birmannaa waliigalaatu qabaatte gaarii turte. Gumii birmannaa tana gara fuulduraattis tolfachuudhuma qabdi jennee amannaa. Maaliif gaafa namni keenya rakkatu gaafa namni keenya maatiin akkasii goototaa deeggaramuu qabu. Saniif jecha gumiin tun jaaramtee gumii waliigalaa jaaramtee namuu waan kennu kennee achi kuufamee gaafa rakkinaa murtoon murtooftee silaa namni qubsiifama. Silaa namni gargaarama. Namni mana yaalaa geeffama. Amma gara fuulduraatti ajandaa guddoo nuu ta'uun ishiin ooltu gumii birmannaa ofii qabaachuun keenya kuni durni qabnaa gaafa durii ni jirti ture. Amma xiqqoo hanqinni sun ni jira. Sanumaaf ammoo koreen amma ijaaramte kun waa kana galmaan ni geessi. Ummatumaatu immoo hirmaachuudha qabaa. Kanaaf amma tokko mana jireenyaa isaan gaafata. Maatiin battee ilmaan shaniin haati warraa manni jireenyaa dirqama qabaachuudha qaba. Tanaa Oromoon irraa kafaluu qaba. Namni sabi biraallee irraa kafaluu qaba. Maaliif jennaan batteen mirga dhala namaaf dhaabbataa ture, falmaa ture, dimokiraasii biyya Itoophiyaaf falmaa ture. Waan tana gumaachi godhamee manni irraa laalamuufii qaba. Biyya tana keessa xiqqoo erga dhufanii mirga nurraa qaban. Keessaa'uu uummata keenya irraa warri dhalannee mirga nurraa qaba battee nutti dhaga'amuu qaba. Kanaaf amma Osfaanaan torbee dhufu siyaatilitti ni gaggeeffama. Achirrallee namni dhaqu tiishartii bitachuudhaan tikeeta bituudhaan koree kana argachuun qunnamuun abbootiin amantaa jaarmiyaaleen hawaasaa ka Oromoos ka saboota biraallee waan kana irratti hirmatanii gumaacha godhuun barbaachisaadha. Amma barnoota ijoollee shan barsiisuun salphaan taatu. Biyya tana keessatti kafaltii gaafatti. Ammoo waan seeraa wal qabatee sosochii godhamu maatii sanaallee wanni ilaalamu ni jira. Waan kanarraa kafaluun nurra jiraata. Namni waan danda'u waama xiqqaa darbateetuma fayyaa ijoolleetiif jecha fayyaa maatii san eeguu fi wanni irraa kafalamu ni jira. Wanni hunduu asitti wanni kafaltiidhaan jiraatta. Maatiin tun dhufaniiru ammoo dalagaa ittiin seenne haati warraallee dalagaatti gara fuulduraatti seenuu qabdi. Profeesar Mahammad dubbateera. Wanni barnoonni akka biyya kanaatti irra deebi'anii ilaallatan ni jira. Hunduu abdaatti godhanii waan booda of danda'uutuma qabu. Ijoollee guddisuun salphaan ta'u jechuufi waan tanaaf jecha Oromoon bakka jirrutti abbootiin qabeenyaa keessaa waa xiqqoo harki keessan waa ofirraa qabdan waa
kennuu danda'u namni waa hiixatee haa akka kennuuf jecha. Abbootiin amantaallee gahee guddaa qaban. Dhimmi kun dhimma waan walii galaati. Kanaaf uummatallee kakaasuun gorsa godhuun maatii jaalbattee waan isaanii malu. Really waan maatii gootaaf malu tolchuufiin nurra jiraata. Namni dandeenyu gama danda'ameen hunda jaarmiyaalee mirga dhala namaatiif illee warri dubbii tana hojjetan waan kana seriously qabuun barbaachisaadha. Ammoo waltajjiiwwan garaagaraa Oromoon gaggeeffattu akka ayyaana Irreechaa dhufuu jiru. Achirrallee sosochiin koreen kun ni taasifti. Tanaafuu deeggarsi uummataa barbaachisaadha. Waan kana deeggarsa goonee bika garaagaraatti sosochiin ni godhama. Ka Osfaanaatti illee ni taasifama. Koreen ni sosocho'a. Ayyaana Irreechaa bakka garaagaraatti gaggeeffamu achirrallee wanni kun sosochiin ni godhama. Koreen hojiitti jirti. Kanaafuu akkuma waliigalaatti uummanni keenya lafa jirru haa gumaachinuu fi mirga nurraa qaba batteen. Mirga nuuf jecha kan inni wareegame. Waan nuyi qaanii keessaa nu baasuuf jecha wareegame waan ta'eef innis akkuma warra kaanii jiraachuu ni danda'a ture. Dhugaa dubbachuuf irraa dubbanneerra. Ammoo miileenara ta'uus danda'a Finfinnee keessa taa'ee. Jara hattuu tana waliin utuu walii galee toletu jedhee jiraate haaya walumaan dalagannatu jedhee jiraate tunuun jirtu. Ammoo haqa uummata keenyaaf jecha dhugaa uummata keenyaa qabateetu murtee tana fudhate. Gaafa murteen tun itti dhuftus ni beeka. Ammoo dhaammateera. An saba kanaaf jecha nin deema ilmaan tiyyanarraa guddisaa jedhe. Waan tun imaanaa guddoodha. Tanumaafuu namni keenya bikka jirrutti dirmachuu qabnaa. Waan jedhuun jedhaa Khalid waan irratti idaatu nu ide'iiti ni goolamna. Yaa ati fi Profeesaris waa cufa dubbattan wanni dubbannu hedduun kaafinatti hin fakkaatu. Wanni nuti irraa asirratti wal agarreef uummata keenya sincerely dhugaadhaan humanity rabbi jecharra rabbi irraayis namni amantii fedhe haa qabaatu rabbi jecha nama gargaaruun dirqama barsiisa amantiileen cuftinu qaalli gurbaan kuni nama keenya uummata keenya arra namoonni biraa akka reefu tuqametti namoonni biraa sabni biraa dhugaa nama akkanaa dhiisiiti nama xiqqoo jallaa jiru kana nama isaanii as dhufee gidee miidiyaatti bahee daddafanii waa godhaniiti qubachiisan wanti kishaa ka godhe kagaaf tokko miidiyaa irra dubbateef uummanni biraa so sabni Oromoo uummata guddaadha saba guddaadha saba kabajaa qabu ala kana keessatti hanga dandeenyuun wanna kana godhuu dhugaa hin dadhabnu jeetiin amana uummanni keenyaas kanarraa abdii guddaa irraa hin qaba kana caalaa godhaa ture namoota adda addaa karaa adda addaatiin jaaramanii namoota biyya keessatti hidhaman faamilii isaanii warra isaanii gargaaran hedduu ture kainan beeku hedduu karaa adda addaatiin so Oromoon nama gargaaruutti beekamaadha nama Oromoon taanillee namni Oromoo akka gargaaru abdiin qaba kuni gaa nama keenya nama nuti beeynu personally nama Oromoo jecha lubbuu gaarii qaalii tana wareegama guddaa kannedha kanaafuu Oromoon siyaatilitti warri jirtan Oromoo hedduu dhufa ummata Oromoo achitti wal harka wanna kana dhugaa wanni kun keenya jaanii wanna kana irratti qooda guddaa akka fudhatanii akka nu gammachiisan abdiin qaba anumaan jechuu barbaada Dr. Milkeessaa Atilleen miidiyaa kanaas miidiyaa Horn of Conversation dhugaan yeroo gabaabduu keessatti dhalatee har'a sadarkaa inni irra jiru sadarkaa gurguddaa irra jira har'a namoonni uummanni saboonni biraa saboonni akka Amaaraa yoo ilaalte miidiyaa adda addaatti quotation isaan godhaa jiran miidiyaa information akka fudhachaa jiran Horn of Conversation extremely yeroo gabaabduutti miidiyaa akkana guddateen harka hin beeku miidiyaa hedduu gargaaraa turre miidiyaa hedduu wajjin hojjechaa turre miidiyaan kun dhugaan siin ja'a miidiyaa Oromooti miidiyaa sabaaf nama cufaafillee haqa namaafillee dhaabbatee ka eeggatu waan ta'eef miidiyaan kunis akka nu guddatee akka saatalaayit irra bahee akka kabajaa isaan maltu akka harkatu dalayduu adda addaa itti ramadnee
miidiyaan kuni akka miidiyaa Oromoo akka ta'u miidiyaalee qabnu biraas cufaa akka dhaabbannu gamanaan hin dabarsu barbaada galatoom. Baay'ee galatoomi ulfaadhu Khalid. Hordoftoota keenya mata duree jaalbattee Urgeessaa wareegama qaalii yaadannoo fi deeggarsa maatii isaaf malu jennee kutaa 3 qooduun irraa dubbataa turre gamanumaan xumuruuf jirra. Kana waliin ture koree deeggarsaa maatii jaalbattee keessa warri turan Profeesar Mahammadis nu faana jiru. Baay'ee ulfaadhu Profeesar yeroo kee nuuf kennitee dhimma kana seriously fudhattee waan uummataaf ergaa dabarsiteef uummanni keenya illee waan kana ergaa sirraa ni dhagaya. Abdiin qaba waan kana. Khaalidatis ulfaadhu yeroo bal'aa nuuf kennitee dhimma guddaa dhimma saba keenyaati wanni kun waan ta'eef waan waliin turteef ammoo koree keessan ni jirta waan ta'eef odeeffannoo bal'aa nuuf kenniteetta ulfaadhaa galatoomaa uummanni keenyas lafa jirtanitti ergaa tana akkuma dhageessaniin waan dandeessaniin akka qophooftan abdiin qabaa. Waan nu hordoftaniif galatoomaa isiniin jennaa sagantaa keenya kanumaan xumurraa ulfaadhaa.